Gorsa qajeeltoo milkaa'ina jireenyaa keessatti si fayyadan dhaggeeffadhu. Eessaan dhufe, eessattan deema, maaliifan uumame jedhii hubadhu. Seera uumamaa hunda kabaji. Yeroo hunda dhugaa dubbadhu, haqas hojjedhu. Amala gaarii qabaadhu, amanamummaa naamusa kan kana fakkaatan hunda qabaadhu. Jibba dhala namaa irraa of fageessi. Miidhaa namaa irraa fagaadhu. Karaa qaxxaamuraa fi cubbuu qaburraa fagaadhu. Amantii qabaadhu. Waaqa kadhadhu. Waaqayyoon sodaadhu. Haadha fi abbaa maatii keetiif tola walii gammachiisi. Hiriyaa gaarii filadhu. Mul'ata qabaadhu. Baradhu. Barreessi. Dubbisi. Beekumsas horadhu. Hanga duutuutti barataa ta'i. Dubbachuu fi hojjechuu dura hubachuu bari. Jaarsolii fi maanguddoo irraa beekumsa argadhu. Du'a akka hin oolle yaadadhu. Nama qormaataa irraa nama furmaataa ta'e. Boo'icha irraa moo'icha irratti xiyyeeffadhu. Waan darbe yaadachaa hin oolin dhiisii fuuldura ilaali. Keessummaa yookiin nama hayyuu waliin haasa'i irraas baradhu. Seenaa namoota gargaarii fi milkaa'anii kan darban dubbisi. Gufuu si mudatu osoo hin dhiphatin akka carraatti itti fayyadami. Kufaatii harka hin kennin. Oduu dhaggeeffachuu fi miidiyaa hawaasummaa onlaayinii hin baay'isin. Namoota si caalan irraa baradhu malee itti hin hinaafin. Namoota gowwaa, hamaa, jibbaa, hinaaffaa, fakkeessaa, sobaa, abdii kutataa kan kana fakkaatan irraa fagaadhu. Hedduu dubbachuu hin baay'isin. Waan namni akkasiif ta'u feetu dursii namaaf ta'i. Qoricha si macheessan dhaabi. Halkan yeroo sa'aatii 3-4 ta'u hirriiba rafi. Ganamaan dammaqi. Ispoortii hojjedhu. Nyaata gosa akka kuduraa fi muduraa baay'isi. Cooma, soogidda, sukkaara, alkoolii hir'isi. Namoota dhiifama gochuu addeeffadhu. Araaramaa fi waliigalaa ta'i. Miira dorgommii fi nama caalaa irraa of balleessi. Fedhii, hawwii fi miira kee daangeffadhu. Fudhataa osoo hin taane kennaa ta'i. Kanaaf gorsa kana fayyadami.